Barattoonni keenya maatii Odaa Akaadaamii bakka jirtanitti nagaan keenya isin akka qabu barnoota guutuu afaan Oromoo jalqabaa hanga xumuraatti haala gaariitiin dubbisuuf barreessuu isin dandeessu haala tartiiba isaa eeggateen guyyaa 60maaf walitti fufinsaan gama yuutuubiitiin waan kenninuuf barnoota nuti guyyaa guyyaan isiniif kenninu sirriitti hordofuun dandeettii afaan Oromoo dubbisuuf barreessuu keessan daangaa malee dhibbaan dhibbatti guddisaa. Maatii fi hiriyoota keessanis affeeruun akka isaan baratan jajjabeessaa. Yaadni qeeqniif haamileen keessan galtee hojii keenyaa waan ta'eef nu irraa hin qusatinaa. Sabiskiraayib, sheer, laayik taasisuun aantummaaf deeggarsa nuuf qabdan nutti agarsiisa. Barnootichi barnoota guyyaa meeqaffaa akka ta'e tamneelii viidiyoo keenyaa irratti haala kanaan waan barreessinuu fi haala salphaan adda baafachuuf tartiibaan hordofuuf isin fayyada. Namoonni karaa onlaayinii keessaan barachuu barbaadan barnoota afaan Oromoo, Ingiliffaa, Amaariffa nu biraa haala hawwataa ta'een ni argattu. Lakkoofsa armaan gadiitiin karaa iimoo, wasaappii, teelegiraamii nuuf bilbilaa. Barnoonni keenya har'aa guyyaa tokkoffaa kutaa tokkoffaa yookiin kifil aandeennee kan nuyi eegallu qubee gurguddaa afaan Oromoo Oromiyaa talaallaa fidalooch. Isaan kana waliin ilaallaa jechuudha. Qubeen gurguddaa afaan Oromoo qeenxee warreen ta'an 26tu jiru. Isaan kana 26 wajjiniin har'a kan isin wal barsiisu ta'a. Haga xumuraatti nu waliin turaa. A ba ca da e fa ga ha i ja ka la ma na o pa qa ra sa ta u va wa ta ya za. Qubeen gurguddaa qeenxee afaan Oromoo kanneen armaan olii turanii daftara keessan irratti barreeffachuu fi hanga sammuutti hunda isaanii beektanitti irra deddeebi'uun shaakalaa. Hanga xumuraatti nu waliin turuu keessaniif guddaa galatooma. Barnoota itti aanuun walitti deebinaa. Horaa bulaa deebanaa.